Yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa miseensota isaaf liqii akaakuu ilaalchisee leenjii hubannoo isaanii cimsu kenne. Kaayyoon leenjichaa qajeelfama akka federaalaa fi naannoo Oromiyaatti kenname bu'uura godhachuun yaa'ii ji'a fulbaanaa gaggeessan hojiirra oolchuu fi kallattii akkasumas hubannoo liqii akaakuu irratti miseensonni waldaalee akka hubatan taasisuuf kan kennamedha. Hojii gaggeessaan waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa obbo Wagaayyoo Tsiggee miseensonni liqii akaakuu qarshii miliyoona 6tti shallagamu argachuu ni danda'u. Konkolaataa fi maashinoota adda addaa deebisuuf qabeenya argataniin hojjechuun ji'a jahaan waggaa 10 keessatti kaffaluun xumuruu ni danda'u. Kanarratti hubannoo cimsaa jirra jedhan. Miseensa dhuunfaadhaaf kan liqii kana kennina. Miseensi kun waldaa isaa keessa ji'a 6 turuu qaba. Miseensa ta'eetoo qusachaa turuu qaba. Aaduma fi seera waldaa hojii gamtaate kun miseensi tokko kallattiidhaan miseensa yuuniyeeniin ta'u garuu miseensa waldaa bu'uuraa ji'a 6 ta'e nu biratti dhufee garuu qusannaa akaakuutiin liqii konkolaataa kan manaa nan barbaada hoo jedhe nu bira dhufe. Ulaagaa baay'ee qaba kana keessatti qaba. Namni kun qophaa'ummaa qabaachuu qaba. Galii mataa ofii kan irraa booda qusannaa qusatu nutti agarsiisuu qaba. Nama hamma tokko sadarkaa tokko waldaan hojjechuu kan hin dandeenye nuti hojjenna. Yuuniyeeniin waan waldaan bu'uuraa sun hin hojjenne humna isaaniitti ol waan ta'e hojjeta waan ta'eef amma waldaaleen keenya miliyoona 2 caalaa darbaan kennan. Nuti haga miliyoona 6 kennina. Ji'a 6 namni cimee qusate parsantii 25 qusate ji'a 6 keessatti miliyoona 6 nu biraa fudhachuuf karoorsinee buusnee jiraarra gadi. Walitti qabaan koree boordii yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa obbo Dassaaleny Mootii namoonni liqii fudhatan miseensa waldaa ta'uu fi ji'a 6 yoo xiqqaate 25% qusachuun liqii akaakuu argachuu qabu jedhan. Nama liqeeffaturraan eegamu jechuudha tokko miseensa waldaa bu'uuraa wayii ta'uu qaba. Lammaffaa achittis qusachuu qaba. Ji'a 6 nu birattis ji'a 6 qusachuu qaba jechuudha. Nama miliyoona 4 liqeeffate haga miliyoona 4 haga miliyoona 6 haga miliyoona 1 malee dirqama miliyoona 6 liqeeffadhu kanan jennu jechuudha. Dhibbeentaa 25 konkolaataan bitadha jedhee namni qusatu tokko fakkeenyaaf miliyoona 1 qusate miliyoona 4 asii liqeeffataa jechuudha. Miliyoona 4 saniin konkolaataa bitachuu danda'a. Saanii oliinis bituu danda'a. Inni garuu nuyi miliyoona 3 haan isaatii ol kenninaaf jechuudha. Miseensonni Adaamaa Broadcasting Service dubbise leenjii amma fudhatanii fi muuxannoo kanaan dura qaban fayyadamuun liqii fudhachuun ittiin hojjechuun akkasumas namoota kanneen biroo hubachiisuuf akka itti fayyadaman taasisuuf qophii ta'uu himan. Bifa addaatiin yeroo ammaa kana piroojeektii haaraadha yuuniyeenichi kan jalqabaa jiru. Piroojeektichis liqii akaakuu kallattiidhaan miseensota waldaalee bu'uuraa ta'aniif hanga qarshii miliyoona 6tti mana bituudhaan konkolaataa bituudhaan maashinoota xixiqqaa gara indastiriitti ceesisuu danda'an miseensota kanarratti deeggarsa hojii hojjechuudhaafidha leenjiin irra qophaa'e kuni. Akkaataa barbaachisaa ta'ee fi qixa uummanni keenya irraa fayyadamuu qabuun uummanni keenya liqaa kana fudhatee irraa fayyadamee yuuniyeeniidhaafis immoo waan na barbaachisu akkaataa yeroo isaa eeggatee liqaa isaa akka deeffatu guutummaadhumatti gadi buunee uummata keenya qopheessuudhaa fi har'a iddoo kanatti marii kana taasifne jechuudha.